85 fagaatee argama. Maqaa Naasi'ol jedhuunis waamama. Kutaalee hedduu fi bal'ina garaagaraa qabantu holqa kana keessatti argama. Bakka baay'ee dhiphaa ta'e kutaa tokko gara kutaa biraatti darbuuf rakkisaa ta'etu jira. Kutaa baay'ee bal'aa fi namoonni qoratan akka galma abbaa gadaatti ilaalan fa'a of keessa qaba. Holqi kun keessi holqa kanaa naannoo kiiloomeetira tokko akka dheeratu qorataan holqa kanaa biiroo aadaa fi turizimii keessa kan hojjetu Naasir Adam irraa odeeffanneerra. Amma baay'ee gammannee ulaa dhibboo irraa baanee amma gammachuun deemaa jirra. Mee waan itti dhufnu walumaan laallammas. Iddoo nama mul'atu kun baay'ee iddoo rakkisaa qorattoota warra biyya alaa waliinis baay'ee iddoo itti rakkannee cabsinee baanee jechuudha gara keessaatiin jechuudha. Iddoo kana kun akkuma argitanitti akkuma kaameraan keenya magariisaa jirutti mee ilaalaa miila kiyya ilaalaa miila kiyyaan qixa saantimeetirii 30 kan jennu sun kunoo kana jechuudha ilaalaa fakkeenyaaf. Namni baay'een ni taajjaba gaafaan holqa kana qoradhee gara biiroo deebi'u saantimeetira 30 jechuun maal jechuudha jedha. Kunoo saantimeetira 30 jechuun kana jechuudha. Anammoo iddoo dukkanaa keessaan deemaa jiraami miilli kiyya. Kanaaf sodaa tokko if keessaa fixa. Kanaaf akkana iyyaana laala. Gaafa holqi kun misoome namuu dhaabbateet hulaa tokkoon itti seena tokkoon itti ba'a. Kanaaf rakkoon qabu. Ammaaf harka keenya fuula duratti tokko immoo gara laphee keenyaatti gooneet akka deemuu dandeenyutti akkana iyyaana jechuudha. Amma balbala shanaffaa saantimeetira 30 tan baay'ee dhiphattu jechuudha. Tana keessaa baanaan Kaammaa caalamu. 20 hanga 30ti. Kun yemmuu 20 30 jenna. Kanaaf iddoo kana cabsinee waan bal'ifneef kun tuttuqaan ni mul'ata gaafa dhagaa kana caccabsinu jechuudha. Baay'ee nu rakkisee ture gaafa duraa jechuudha. Kanaaf amma gara galma guddaa abbaa gadaatti deemaa jirra jechuudha. Kana booda gammada. Holqa Naasi'ol wanti itti jaamee fi holqi kun baay'ee dhiphoodha. Iddoo kana namni seenuu danda'u hin jiru. Keessumattuu ani baay'ee waan hin qallaateef holqa kana dura seenee madooshaa isa amma mul'atu kanaan isa kanaan holqa kana bal'isee jechuudha. Seensa isaa akka bal'atu kanaan akkanatti rukutee warroota alaa dhufe sunis achi naqee jechuudha. Kanaaf maal jaamee maqaa keetiin yaadannoof barreessee maqaa keetiin haa ta'u lakki holqa Naasi'oliin jedhe. Holqa Naasi'ol jechuun dhugumaanuu holqa uumamaan miidhagaa ta'ee fi hundaa ol kan ta'e jechuudha. Hundaa ol jechuudha. Dheedinaanis akkuma Afrikaattuu akkanaa hin jiru jaamee qorattoonni araatillee mirkaneessee jechuudha. Amma iddoon jirru hulaa seensa baay'ee dhiphoo saantimeetira 20 taate jechuun akkanatti addaan baafachuu dandeessanii jechuudha. Wanti inni galma abbaa gadaa itti jeefi as keessatti istaalaaktaayitii fi istaalagmaayitii miidhagaa mana gamoowwan garaagaraa fakkaatu. Fakkeenyaaf sirna gadaa keessatti Oromoon gamoowwan wantoota mana citaa garaagaraa jijjaaraa jechuudha. Kanaaf waan sun na fakkaateefin galma abbaa gadaa galma bal'aa jeen. Amma holqa balbala yookiin kutaa 11ffaa kun baay'ee bal'aas baay'ee lafarraayis ol fagoodha. Kana keessatti keessattuu istaalaaktaayitii fi istaalagmaayitiitu jira. Holqi kun gaara kana keessatti kan uumamee fi holqi mataa isaatiitti gosa adda addaatiin kan uumamu kanneen akka volkaanoo bishaanii fi kanneen garaagaraa jechuudha. Holqa kana keessatti holqa laayimistoon yookiin nuuraa holqa nuuraa irraa uumame jechuudha. Holqi kun gaafa laayimistoonii jennu gaara kana keessatti kaalshiyeem kaarbooneetii fi kaalshiyeem salfeetiin gaafa reaakshinii gaggeessu duraan iddoon kun cufaa yookiin cufa ture. Gaafa isaan lameen reaakshinii gaggeessanii wal nyaatan achi booda dhooyinsa bishaan as keessa yookaan gaara kana keessatti gara nooraa kana keessatti argamu cuunfachuudhaan gara istaalaaktaayitii fidee gara turtii keessa istaalagmaayitiitti jijjiiraa jira jechuudha. Kanaaf istaalaaktaayitiin gaafa bishaan gubbaarraa gabbu lafa qotaa bishaan dhimmisu sun lafa qotaa deema. Inni immoo istaalaaktaayitiin guddachaa deemaa jechuudha. Keessumattuu istaalagmaayitiin saantimeetirri 20 gara yoo isteeppii isaa halaallu taate gara seentimeetirii 20 kan guddatu istaalagmaayitirraa umrii 2000 qaba jechuudha.
Kanaaf wanta ajaa'ibsiisaadha jechuudha. Haala uumama kanaatiif holqa kanaatiif istaaktiksiisaa kan itti beekamu istaalaktaayitii fi istaalagmaayitii. Bishaan amma asitti mul'achaa jiru kun bishaan gaara kana keessaa cuunfame kaalshiyeem kaarbooneetii fi salfeetiidhaan guutame waan ta'eef namni bishaan kana dhuguu hin qabu jechuudha. Kanaaf of eeggannootu barbaada jechuudha bishaan kanarraa. Amma iddoon as dhaabbannu kanarraa kaanee meetira 300 asuma dhaabbanne arginaa jechuudha fuuldura keenya. Galma guddaa abbaa gadaa jechaa ture sun kana tokko amma baay'ee kaadda godhu. Holqi kun keessumattuu holqoota Oromiyaan 300 qabdu keessaa holqa addaa miidhaginaanis bal'inaanis holqa ajaa'ibsiisoo jechuudha. Bal'insi isaa yookiin waayidiin isaa gara cinaatti meetira 100 fi tuqaa 2 lafarraa ol keessi isaa meetira 38 kunis jechuudha. Bifa boca bareedaa qabuu fi istaalagmaayitii akkasumattis bocni isaa qalbii nama hawwuu fi sodaa istiroo wantoota jejjaamu. Sodaa istiroo jechuun isa tuubboo qalloo ujummoo qalloo juusii ittiin dhugan kan fakkaatu kun as keessatti argamuunsaa isaan sadeen kun adda godha jechuudha holqa kana keessatti. Keessumattuu kan biraa muun milk isa aannan yookiin baaduu kan fakkaatan jechuudha. As keessatti argamaa jechuudha. 4 jechuudha. Waan kana ta'eef holqa kana keessatti boca uumamaa yookiin gamoowwan akka Dubaay fakkaatan uumamaan jechuudha. Warri alaatis natural and nature wonders naasii ol keef jaanii biraa deeman jechuudha. The top of the beauty. Eessadha san? Warri Ingilizii fi qorattoonni Faransaay jechuudha. Meeshaan amma harkaa qabnu kun tokko